Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyo Qannaati. Mootummaan Itoophiyaa fi Qaataar vaayirasii koronaa ittisuuf qindoominaan hojjechaa akka jiran Qaataaritti ambaasaaddarri Itoophiyaa Saamiyaa Zakkaariyaa ibsan. Ittisa vaayirasii koronaaf Qaataar karaa misooma fandii ishee meeshaalee wal'aansa fayyaa toonii 9 Itoophiyaaf akka gumaachises ibsanii jiru. Akaaluu Baqqalaa dabalata qaba. Walitti dhufeenyi Qaataarii fi Itoophiyaa cimaa akka ta'eef biyyoonni lamaan qindoominaan dhimmoota walii irratti hojjechaa akka jiran Qaataaritti ambaaሳደር ኢትዮጵያ ሳሚያ ዘካሪያ ይብዛን የቀጠር መንግስት በጎረቤቶቹ ብሎክ ሲደረግም ኢትዮጵያ አቋም አልያዘችም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ጋር ያለው የቀጠር ግንኙነት በጣም ጥሩ yeroo mootummaan Qaataar olloota isaan moggaatti dhiibame Itoophiyaan ejjennoo hin qabanne walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu jiru baay'ee gaariidha. Lammiileen Itoophiyaa kuma 20 ol biyyattii keessa akka jiraatan ibsuun kanneen seera osoo hin guutin dallaalotaan gowwoomfamuu yeroo vaayirasiin koronaa mudatee jiru kanatti rakkoof saaxilaman bira dhaabbachaa jirra jedhan. ዜጎቻችንን ማየት ነው፣ ዜጎቻችንን ሁኔታ መከታተል ነው፣ ዜጎቻችንን መብት ማስከበር ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንንቀሳቀሳለን። ስለዚህ ዜጎቻችን ጎን አለን። hojiin keenya inni ijoon lammiilee keenya ilaaluu haala isaanii hordofuudha. mirgaaf kabaja lammiilee keenya eegsisuudha. lammiilee keenya cinaa jirra. lammiileen walis deeggaraa rakkoo dhibeen kun fide jalaa biyya baasuuf tumsaa jiraachuu isaanii siman. የተለያዩ አደረጃጀቱን አድርጎ ፈንድሬዚንግ ኮሚቴ ብለን አብረን ቁጭ ብለን እቅድ gurmaa'insa garaagaraa jirutti fayyadamuun koree fandii walitti qabu hundeessinee birrii miliyoona 1 walitti qabuuf karoorfannee birrii 700 walitti qabnee galii gooneerra. ammas hin dhaabbanne itti fufaa jirra. lammiileen Itoophiyaa 112 dhibee kanaan Qaataar keessatti qabamuu ibsanii namni lubbuun isaa darbe akka hin jirre dubbatan. አንድ ስታቲስቲክስ ያወጡትን አይተናል። በቀደም የወጣ አንድ ያየነው ኦፊሻሊ ያስቀመጡት ላይ ኢትዮጵያውያን ተብሎ ወደ 112 ሰው ነው ያየነው። ragaan isaan baasan lammiileen Itoophiyaa 112 akka qabamanidha. namni du'e garuu hin jiru. namoonni bayyaannatanii bahan garuu jiru. idaarumsaa irratti ejjennoo Qaataar qabdus yeroo dubbatan እናንተን የሚገድባቸው የለም የሚል አቋም ነው ያላቸው እንደ አገር እንደራሳቸው። ግን ከአረብ ሊጉ ጋር ደግሞ ራሳቸው ችግር ስላላቸው የራሳቸው ኦሬዲ ችግር ስላለ እንደገና ደግሞ መነጠልን የፈለጉ አይመስልም። ኦሬዲ ተነጥለዋል እና እንደገና ደግሞ ፕሮባብሊ ለዛ ሳይለንት ሆነው የሄዱ ነው የሚመስለው እንግዲህ እኛም ስናነጋግራቸውና በአጠቃላይ ግን አቋማቸው መብት አገር አላት፣ የኢትዮጵያ ሀገር መብት አላት፣ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም የሚል ነገር ነው ያላቸውና እኛ እዛ ላይ ብዙም ችግር አላየንባቸውም። ያው እንደምናየው በተለያየ እንትን ከኛ ጋር እንደሆኑና ይሄ የራሳቸውን ችግር መሰለኝ ያኔ በተለይ አረብ ሊጉ ላይ ስብሰባ በተቀመጡበት ጊዜ ኦሬዲ ነጥለዋቸዋል። የራሳቸውም ችግር አልተፈታም። ይሄ እኮ የራሳቸውንም ችግር መፍታት ያቃተው ነው ሊጉ ራሱ ምን አልፈታለንም። 3 አመት ሊሆን ነው የሚሉትና ፕሮባብሊ እሱ አይነት ነገር ነው የያዛቸው የሚመስለው። akka biyyaatti wanti isin daangessu hin jiru jedhu ofiis moggaatti waan dhiibamanii jiraniif ejjennoo liigii arabaarraa garuu adda bahuu waan dandeenye fakkaatu. yeroo dubbisnuun kanaaf callisan fakkaata. liigichi rakkoo isaaniyyuu hin furre waggaa 3f deemaa jirra jedhu. haa ta'uutii kun mirga keessani wanti isin daangessu hin jiru nuun jedhu yeroo gaafannuun. mootummaan Qaataar karaa fandii misooma Qaataar meeshaalee fayyaa toonii 9 Itoophiyaaf gumaachuu isaas dubbatan. baasii mootummaa Qaataariin hospitaala kalee Itoophiyaa keessatti ijaarsuuf aldureen akka xumurame ibsanii walitti dhufeenyi jiru akka cimu daran akka hojjetamus mirkaneessaniiru. Afrikaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 120 caaluu giddugalli to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa CDC'n gabaase. dhaabbatichi gabaasa kibxata kaleessaa baaseen Afrikaatti namoonni 46 ta'an dabalataan vaayirasii COVID-19 qabamaniiru. Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa deemuun yeroo ammaa kana 121 kan ga'e yommuu ta'u, namoonni dhukkuba kanaan du'an immoo 3,000 ol akka ta'an giddugalli ittisaa fi to'annoo dhukkuboota Afrikaa mirkaneessuusaa beeksise. Akka ragaa ba'e kanaatti weerara dhukkuba kanaatiin biyyoota miidhaan guddaan irra ga'e keessaa
Afrikaa kibbaatti namoonni 23,000, Ijipti 17,000, Aljeeriyaa fi Naayijeeriyaatti tokkoon isaanii 8,000 yommuu qabaman, Morokoo keessatti immoo namoonni 7,500 gahan qabamanii jiru. Giddugala to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa CDC waabeeffachuun Shiinuwaan akka gabaasetti tatamsa'ina dhukkuba kanaatiinis ta'ee baay'ina namoota du'aniitiin biyyoonni Afrikaa kaabaatti argaman kanneen biroo caalaa hubamaniiru. Kooriyaan kibbaa guyyoota 49 booda baay'inaan namoota COVID-19 qabaman galmeessite. Aljazeeraan akka gabaasetti baay'inni namoota vaayirasii kanaan qabamanii hir'achaa ture akka tasaa kan deebi'ee ol ka'e biyyattiin dhukkubicha to'adheera jechuun manneen barnootaa banuu eegaluu isheetiin akka ta'e beekameera. Ministeerri Fayyaa Kooriyaa Kibbaa akka beeksisetti maddi deebi'ee ka'uu vaayirasii kanaa maal akka ta'e beekuuf qorannoo gaggeeffameen ragaan argame akka ibsutti biyyattii keessaa bakka meeshaaleen elektirooniksii itti gurguramanitti namoonni hedduun qabamanii argamaniiru. Bakka gurgurtaa elektirooniksii kanatti qorannoo laaboraatoorii sa'aatii 24 keessatti taasifameen namoonni 40 vaayirasii kanaan qabamuun beekameera. Ogeeyyonni fayyaa biyyattii akka himaa jiranitti yoo ta'e giddugala gabaa kanatti tatamsa'inni vaayirasii kanaa dabaluu waan danda'uuf qorannoon fayyaa dabalataa fi hordoffiin taasifamuu akka qabus akeekkachiisan. Kooriyaa Kibbaatti hanga ammaatti namoonni vaayirasii kanaan qabaman 11,000 yommuu ta'an 260 kan ta'an immoo sababa vaayirasii kanaatiin dhabdee jirti. Kooriyaan Kibbaa biyyoota Eeyyaa keessaa ittisaa fi to'annoo koronaatiin hojii gaarii hojjetteetti jedhamuun himamaa turuu ishee BBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qopheeffannee kanuma gama kootiin nagaatti.